Kanaanuu maal jettu gaa amma waggaa 20 guutuu biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraattee erga jiraattee immoo waggaa 10 mana madaamii hojjettee waggaa 10 immoo gaa'ila raawwattee sanuu lammii araba kan ta'etti jechuudha. Araba kan ta'etti lammii biraa miti arabuma kan ta'etti heerumtee waggaa 20 erga jiraatti booda wanta ishee irra ga'e kana yeroo dhageessa maal jettu? Nama gaddisiisu. Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaan waaqayyo lafa jirtan hundumaatti siniif haa ta'u. Ani garuu baay'ee gaddeera mucattii yeroo seenaa ishee dhagee waggaa 20 jechuun baay'ee xiqqaa miti. Waggaa 20 jechuun walakkaa umurii nama tokko jechuudha. Haala kanaan immoo jireenyi ishee akkanatti jala badee achii dhuftee biyya Arabaatii dhuftee harka duwwaa dhuftee haala kanaan mana namaatti amma qacaramtutti gahuu sanuu qacarri mana namaa jechuudha. Kaddaama ishee Itoophiyaa keessa beektumti. Kaddaama ishee Itoophiyaa keessaa iyyuu yeroo itti didamtu kana dhaga'uun akkam ulfaata. Akkamuma ulfaataan jedhe. Dhaga'uunsa baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Nama irra ga'e sanaaf immoo baachuunsa hammam ulfaata laata. Dhugaa isiniin jedha yeroo tokko waan irra deddeebi'amee jedhamu tokko baay'eetu jira jechuudha. Waan irra deddeebi'amee beeksisamu jira jechuudha. Erga manaa baatee asis achis osoo hin goriin waanuma baate sana bitachuu baate yoo ta'e gurgurachuu baate yoo ta'e waan sana raawwattee osoo galtee baay'ee gaariidha. Dhugaa waaqa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaangee miti farda gaarii jechuudha. Gaarii akka ishiin kallattiidhaan siidaa adeemtuuf asii fi asiin waan ta'e itti godhu. Siidaa adeemte jechuudha kallattii jechuudha. Kanaaf shamarran keenyas immoo waan biraaf ba'u waan biraa raawwatu. Dhuma isaanii yeroo dhageessu immoo baay'ee si gaddisiisa. Garuu jira biyya keessa iyyuu ni biyya keessaa ni biyya alaa garuu godhadha jechuudha. Mucaan kun mucayyoon kun jechuudha lammii Itoophiyaati. Lammii Itoophiyaati egaa. Biyya Ormaatti yoo ta'es Itoophiyaadha. Akka biyya keessatti nun saba sabaan qoonnu miti paaspoortii tokkuma qabama nama kamiifuu jechuudha. Akkuma keessan biyya Arabaa kana deemte biyya Saawud Arabiyaa deemte waggaa 10 mana madaamii hojjette jechuudha. Waggaa 10 ofiishii hojjetatte isa booda Arabatti heerumte jechuudha. Arabatti heerumte gaa seeruma qabeessa ta'ee fi heerumtii jechuudha. Waggaa 10 qulqulluu faana jiraatte. Waggaa 10 faana jiraatte. Waggaa 20 guutuu Saawud Arabiyaa keessa jiraatte jechuudha. Erga Saawud Arabiyaa keessa waggaa 20 guutuu jiraatte ijoollee 2 deesseef durbaaf dhiira deesseef jechuudha. Osoma akkanaan jiranii namichi abbaa manaa ishii dubartii kan biraa fuudha jechuudha. Haadha manaa kan biraa irratti fuudha jechuudha. Danda'ama waan ta'eef hin fuudha. Erga fuudhee isheen haadha manaa lammataa sunis garaatti baattee garaatti erga baattee da'uudhaaf gara maatii ishee dhaqxee jechuudha. Da'uudhaaf gara maatii ishee dhaqxee maatii ishee biratti deessee isa booda dubartiin deessee mana warraatti naftu waan ta'eef gara mana abbaa manaa isheetti hin deebiti waan ta'eef hin deebi'uu jettee diddi. Haadha manaan ishee lammataa sun erga mucaa ishee deessee ani mana keetti hin deebi'uu jette. Leesh jennaan ishee hiikii geggeessi. Ijoollee ishee anuunan guddisa. Ishee garuu mana sana kee baasiti geggeessi ijoollee ishee anatu guddisa. Kanaa ala an hin dhufu jettee jechuudha. Isa booda ani lammii eessaa yeroo jedhan iyyuu ani lammii biyya akkanaan beeku. Biyya akkanaan beeku garuu isheenis lammii kan ta'edha waan isaa jechuudha. Yeroo akkas jedhu innis ishee sanatu caalaaf natti fakkaata. Egaa akka yaada isaatti akka taateen sun ta'etti isheetu caalaa fi ishee kana maal godha seetanii haadha manaa seera qabeessa haadha ijoollee isaa waggaa 10 kan faana jiraattee xab godhee dhaqee shortaatti kenna jechuudha. Akkamitti shortaatti kennaree iqaamaan ishee haaraa miti hin haareeffamne iqaamaan ishee ekspaardii godheeraa jechuudha. Iqaamaa ekspaardii taanaan immoo paaspoortiidhaan jiraachuun hin danda'amu. Paaspoortii namni kamuu qabaachuu danda'a garuu iqaamaa dhagaa murteessaan isinuu hin beektu biyya Arabaa keessatti iqaamaa haaraa hin qabdu taanaan
baqa akkuma warra dhokataate jechuudha. Fuudheetu shorxaatti kenna jechuudhaan qabsiise. Booda jireenyi bitaatti galeetu mucaan kun achi erga geesseeyyuu hin himatte jechuudha. Akka inni abbaa manaa ta'e akka inni maal ta'u yeroo gaafatan iqaamaan ishiillee iqaamaan qabdu paaspoortii qofa qabdi kuruujiidha jedhaniini. Egaa Araboonni yoo dubbatanis ofii isaanii ofi dhageessifachuu wal dhageessifachuu ni danda'u. Biyya isaaniitii akkamitti akka dubbii naannessan akkamitti akka simiidhuu yorba suma miidhanis hin beeku biyya isaanii waan ta'eef waggaa tokko ol hidhamte jechuudha. Mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti waggaa tokko ol hidhamtee yeroo iyyattu yeroo dubbatattu isatu si hidhee waan ta'eef isatu si hiikaa. Yoo inni si hiikee jedhanii inni immoo itti dhiyaachuus hin dandeenye paaspoortii qofa qabdi iqaamaa hin qabdu baqa humaa gochuu waan hin dandeenyee fi ijoollee ishee biraa hambifatee ishee hiisise waan ta'eef gara Itoophiyaatti galte jechuudha. Harka duwwaa wayyaa uffattee jirtu haati ijoollee lama hortee fi qabeenyallee safaana hortee jechuudha. Ijoollee yeroo hortu qabeenyi dabalames wanti dhufus horteetti jedhama. Harka duwwaa ishee akka nama waan ta'e kaa'uutti achi kaa'ee isaan immoo fidanii Itoophiyaatti gashan jechuudha. Harka duwwaa uffata uffattee jirtu qofaan jechuudha. Ijoollee lamaan ishee otoo hin argin waggaa amma sanayyuu sagalee isaanii otoo hin dhagayin Itoophiyaa dhuftee walumatti waggaa tokko gara ji'a 6 taateetti ijoollee ishee hin argitu, hin dhageessu, hin dubbistu, uumaa of harkaa hin qabdu, socho'uu hin dandeessu, hojjechuullee hin dandeessu. Wanti nama dhibee nama hin dhibne immoo bakka jirturraa jechuudha. Gara Maqaleedhaa dhuftee viidiyoo ishee argitaniitu jedhee abdiin qaba Yeetanbii biratti argitaniitu jedhee yaada. Maqaleedhaa Finfinnee dhuftee gara Finfinneedhaa immoo gara Buttaajiraa dhufteetu Yeetanbii argattee achitti gara akka sagaleen ishee dhaga'amu gara miidiyaatti dhuftu taasifamte jechuudha. Kanaafuu erguma addoo sana achas dhufte illee dallaalaadhaan mana namaatti nagalchaa akka galtuuf yoo barbaadullee madaamonni warri Itoophiyaa illee ati nama guddaadha jedhanii didanii kaddaamummaa Itoophiyaa keessaa masanayyuu. Ijoollee barbaadu jechuudha. Ijoollee akka barbaadanitti warra ergatan akka barbaadanitti warra itti dubbatan barbaadan yoo warra reeban fa'a jechuudha. Kaddaamummaa Itoophiyaa keessa baay'ee rakkisaa waan ta'eef kaddaamummaa Itoophiyaa keessa illee hin didamtee jechuudha. Amma kanaatti dhugaa waaqa akkam ulfaata waan kun akkamuma namatti ulfaata. Maalimmoo irraa barattanis timee maalummaa irraa barattanis seenaa ishirraa dhugaa waaqa. Namoonni bakka baay'eetti waan akkasii hin dhageessu miidiyaa irratti lammiilee garaagaraatti yeroo dubaroonni keenya dubartoonni Itoophiyaa ta'an lammii garaagaraatti heerumanii ijoollee irraa mulqamanii ofii ari'aman baay'ee eeggadduma kana waanu dubartii tokko kan Dubaayitti jalqabdee tokko viidiyoo sinii dalageetiin jira. Dhumni garuu rakkinuma gara biyyaatti galte jechuudha. Kanaaf hin jedhe dura namni tokko yeroo manaa bahu yoo waa bituu dhaqate waa bitee yoo gurguruu dhaqate gurguree yoo gara mana isaatti deebi'e miidhamaan ta'u garuu asis hin gora achis hin gora taanaan waan ta'e ta'a jechuudha waatu isa tuqa jechuudha. Shamarran keenya yeroo baay'ee yeroo biyya Arabaatti biyyaa bahamu hojiidhaaf bahama hojjedheen of jijjiira maatiin jijjiira maaliin godhadha jedhamee bahama yoo achi geessu immoo kaayyoo kee jijjiirtaa jechuudha. Of ganuu jechuudha kuni waadaa ofii galte sana yoo of gantu dhumarra hin ganamta jechuudha. Dhugaa waadaa ofii kabaju akkuma waadaa namaa galan tokko waadaa namaaf galte sana kabaju waadaa ofii galte illee kabajuun kee dirqama jechuudha. Dhumarra amma sagaleenis ta'ame maaliinis ta'ame waa gochuu hin dandeessu. Araba maal goota sejjammar biyya isaatiidha. Seerri biyya isaa immoo ammas taanaan isumaaf dubbata. Ijoolleen immoo kan isaati ijoollee harkaa fudhateera. Waanuma jireenyuma ala ishee godhe jechuudha dhugaa dubbachuudha. Yookaan qabeenya biyyatti hin godhanne yookaan mana hin ijaarranne yookaan humaa hin qabdu yookaan ijoollee illee horatte sanallee fudhattee hin galle akka itti hin boqanneef hin guddisneef isaan kana irratti humna koo baasaa ture isaan kanaan hojjechaa ture isaan kanaan guddisaa ture jetteellee akka asitti hin galle isaas harkaa fudhatame mee maal jettu amma
firra isheen barbaadu abadan namni ija ishee argu barbaadu yoo hin jiru. Nama akkasii immoo kun beekamaadha. Maal nu gootee maal hojjetattee dhaqii jedhanii ari'u. Firrillee hin barbaadu. Kanaafi osoo biyya keessa ta'e dhugaa waaqa hamma tokko biyya keessatti yoo abdaan baates ijoolleen abbaa bira yoo jiraatan haadha bira yoo jiraatan rakkoo hin qabu. Ijoolleen abbaa koo jedhanii haadha koo jedhaniiyyuu barbaadanii haqanii argu. Wal dubbisu gargaaruun jira. Haadha biratti guddisu abbaa biratti akka fedhan inni biyya keessa rakkoo hin qabu. Atu deemtee ijaanuun agarta ijoollee kee. Garuu biyya sanatti takka achi baatee kalaas ijoollee kee hin argitu. Yoo sanuu yoo amma sagaleen taa'amee fi dhiisuu danda'a namni sun bilbila isaa sana jijjiirrachuu danda'a. Bilbila jedhame sana jijjiirrachuu danda'a. Bilookii gochuu danda'a. Bakka erga haati manaa sun illee waa'ee karaashii hunduma cufi jechuu dandeessi. Bakka adiraashaa isa balleessuu illee danda'a jechuudha. Ma gochuu hin dandeessu. Kanaafuu dhuguma siniin jedha. Lammii garaagaraa keessattuu biyya Arabaa keessa taa'anii biyyoonni Awurooppaa biyyoonni kaanillee hamma tokko mirgi jira. Dubartiin hin dhageessifatti akkasa biyya Arabaa Araba qofaaf hin haasa'amu, Araba qofaaf hin dubbatamu. Biyyoonni kaanillee gaarii. Keessattuu biyyuma Arabaa keessatti dhuguma siniin jedhan. Heerumuma kana ibin lammiilee garaagaraa miti lammii makeettu osoo heerumuu baatan annan filadha. Osoma achi heerumuu baatan osoma ofii hojjetatanii hojii ofii hojjetatanii qabeenya ofii kuufatanii waan barbaadan tolfatanii biyya ofiitti galanii isa kana filannu. Kun lammii keenyattis heerumanii lammuu wal fakkaatu gosa wal fakkaatuttis heerumee nama beekatu miidiyaarra gadi ba'ee kadhataa ture. Ulfa fidanii dhufanii nama meeqa wajjin salphataa ba'e nassi ulfeesse nassi heerumsiise. Naan mari'attee heerumte naan mari'attee faana ciiste jedhamanii hamma haamileen isaanii gadi du'utti nama meeqa sinuu beektu tiktookirra kan dhufee kadhatamaafi ture. Kanaga kuni waadaa ofii cabsuudha waan biraa miti. Waan baateef dhiistee waan biraa dalaguudha jechuudha. Karoorri kee hojiidha taana hojiidha. Heeruma taana biyya keessatti shirgud jettee heerumuu dandeessa. Maal dhiira dhume siin jedhan yaasi. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa seenaan tokko waan namni gadi fidee dhufu osoo ana ta'e jettee nama gaddisiisa. Warra kaaniif immoo barumsa. Ishee kanallee yoo namni gargaaree yoo namni waan tokko gadi dhaabeef gadi dhaabachuu dandeessi. Garuu warra kaaniif dhugaa siniin jedha barumsa ajaa'ibaati. Akkanatti waggaa hamma kana jireenya goote jettee bakka ani kana booda ani lammii biyya kanaati ani jiraattuu biyya kanaati jettee murteeffattee kana booda maaltu natti dhufan haadha ijoolleeti ijoollee lama qaba biyya kana eenyu natti dubbatanii jettee yeroo ati murteeffattee bakka irraanfattee waa'ee biyya keellee akkamitti akkasi godhamu hin beektu. Dhuguma siniin jedha keessattuu biyya Arabaa biyyuma Arabaa kan ta'e keessatti waan akkanaatu yaaduu baattanii akka qotta kan nama tokkotti baay'ee natti tola. Sin garuu filannoo keessan isintu beeka.